Har'a immoo hancufni namatti baay'achuu kan jedhuun deebi'ee dhufeen jira. Hancufni takka takka afaan keessan tasa isin guutee afaanitti isin baay'atee beeka yoo ta'e wanti kun egaa baay'ee kan fayyadudha. Hancufni nyaata afaan keessatti caccabsinee laaffisnee liqimsuuf nyaataa fi jarmilee adda addaa afaan keenya keessatti hafan haxaa'ee fayyummaa afaanii fi ilkaanii eeguuf kan kana fakkaatan biroof hedduu gargaara. Namni tokko guyyaatti giddugaleessaan hancufa liitira tokko hanga liitira tokko tuqaa shanii oomisha. Kunis yeroo waa nyaannu hanga harka shanii dabalaa yeroo rafnu immoo ni xiqqaata. Hancufni kan oomishamu xannachoota hancufaadhaani. Isaanis kanneen gurguddoon paarotiid gilaand, sammandiibulaar gilaand, linguwaal gilaand jedhamanii beekamu. Isaan kana keessaa sammandiibulaar gilaand kan jedhamu kun hedduu isaa parsantaa 60 ol isatu oomisha. Hancufni haga barbaadamu ol baay'achuun tokko haasa'uufis ta'ee nyaachuu irratti rakkoo fida. Yeroo nama waliin haasoftan tasa afaanitti isin guutee akkasumas tasa gororuu fida. Osoo haasa'aa jirtanii tasa gororri akka gadi yaa'u ta'a jechuudha. Noormaaliin nam tokko daa'imman hanga waggaa afuriitti ni gororu. Kanuma jirudha. Waggaa afurii booda garuu namni yoo gorora ta'e noormaalii miti jechuudha. Osoo haasa'aa jirtanii immoo yoo gorortan namni sun bakka gadaanaa akka ofiif qabaatu ta'a. Akkasumas nama hedduu biratti haasaa taasisuu ni sodaatu. Bakka sana of kennan gad bu'aa deema jechuudha. Kun egaa jireenya hawaasummaa fi hojii guyyaa guyyaa keessatti nama jeequu danda'a. Gororri afaan keessa namatti baay'achuun. Namoonni tokko tokko illee yeroo nama arrabsan isa gororaa sana moo maaloo sana moo jedhanii dubbatu jechuudha. Kana malees yeroo afaanitti baatan tasa afaan guutee hancufni yeroo afaanitti baatan yeroo hedduu deebisanii liqimsu. Afaan keessa guutee ture immoo fe'amuu fa'aa danda'u. Gororri nama fe'ee even hanga du'aatti nama geessuu danda'a jechuudha. Mee maaltu akka gororri namatti baay'atu, akka gororri afaan namaa guutu namatti fida kan jedhu tokkoffaan infekshinii toonsilii fi saayinasii yeroo wantoonni kun jiranitti hanga dhibeen kun fayyutti yoo toonsiliin jiraate, infekshinii saayinasii yoo jiraate hanga dhibeewwan kun fayyanitti baakteeriyaa fi vaayirasota dhibee kan namatti fidan faayit gochuuf jecha hanga hancufanii dabalaa. Kunis egaa afaan keessa akka hancufni guutu gochuu danda'a. Akkasumas nyaatamuu ilkaanii fi foon ilkaanii, diddii ilkaanii kan jennu yoo nyaatame yoo madaa'e wanti kun jiraachuu danda'a. Akkasumas dhibee singiggoo qabaachuun. Singiggoo jechuun yeroo waa tokko nyaannee erga garaacha keenya keessa seenee booda ol deebi'ee gara afaan keenyaatti dhufudha. Nyaanni garaacha seenee asiidii makatee yeroo ol deebi'u akka inni afaan keenyaa fi laagaa keenya hin miine ittisuuf hancufni ni baay'ata. Namoonni dhibee singiggoo qaban hedduun isaanii hancufa hedduu qabu jechuudha. Akkasumas qorichoota tokko tokko fakkeenyaaf dhibee sammuuf antisaayikootik diraag kan jedhaman kana fiduu danda'u. Kana malees dhibee narvii waliin wal qabachuu danda'a. Dhibee narvii sammuu huban akkasumas hidhiiwwan adda addaa sammuu keessatti ba'an kana fiduu danda'u. Mee gara furmaataatti haa deebinu. Dhibeen singiggoo jiraannaan dabalataan namni sun laphee irratti dhukkubbiin ni dhaga'ama. Furmaanni isaas egaa wantoota dhibee kana nutti fidan nyaata adda addaa hir'isuudha. Akkasumas mana yaalaa deemnee dhibee kanaaf furmaata kan ta'u daawaa fudhachuudha. Akkasumas qulqullina ilkaanii sirriitti eeguu, rakkoon nyaatamuu ilkaanii yoo jiraate, dhibeen toonsiliin madaa'ee jiraate, saayinasii qabna yoo ta'e dawaa adda addaa mana yaalaatii dhibee kanaaf kennaman fudhachuu akkasumas bishaan gahaa dhuguu dhibee kanaaf ni fayyada. Kanaan yoo didee nu rakkisee yoo hojii irratti jiruuf jireenya keenya irratti affect godhe dawaan kana hir'isan jiru. Dawaan hanga hancufni oomishamu hir'isu anticholinergic drug kan jedhaman jiru. Isaan kana mana yaalaa deemnee fudhachuu dandeenya. Kana malees immoo xannachoota kan oomishan muranii baasuuf bakkaa kaasuu akkasumas carariidhaanii xannachoota kan oomishan akka isaan hin oomishne taasisuun ni jira jechuudha mana yaalaa. Kanaaf mana yaalaa deemtanii guutummaa guutuutti furmaata argachuu dandeessu. Manumatti immoo yoo maal goone wayya kan jedhaniifi loomii guyyaa guyyaan xuuxuun amala hancufa hir'isuu ni qaba. So kana yoo goone hangi ta'e hancufni afaan nu guutee nu rakkisu jechuu danda'a. Haa ta'u malee rakkoon loomii guyyaa guyyaatti ilkaan yoo xuuxne asiidawaa waan ta'eef akka ilkaan keenya nyaatamu gochuu mala. Kana malees shaayii zinjibila waliin danfisnee yoo dhugnes amala hancufa hir'isuu qaba. Ija bunaa akaawwamee caccabsinee arraba jala yoo keenye hancufa ofitti xuuxuudhaan akka afaan keenya keessa hancufni hin baay'anne ni taasisa jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa turtii gaarii.